Gaafa badhaasuu badaa naman dhamaasuu jedhu. Dubartiin kun garuu baay'ee dhamaate. Addee Badriyaa Adam erga takkaa ijoollee 5 godhatteetti. Taateen kun baha Itoophiyaa magaalaa Hararratti mudate. Dubartoota miiliyoona 55 keessaa dubartii tokkorraa taateen akkasii kan mudate. Waggoota 12 eegdee ijoolleen mesii erga takkaa deessee garuu hanga yoonaa 5 hin godhanne. Maaliif jennee gaafanneerra? Gammachuu guddaan natti dhagahame. Waaqaa galata galchuu malee maaltu natti dhagahame. Waan dila kana rabbiin na tursiiseef ammaan tana kana na gammachiise. Kanaaf amma kana waggaa 12 eeguu keessanitti hin gaabbitanii? Ammaan tana gaanii gaabbina gaamaas godhuu qabna. Gammachuu keessa bakka jirru wallaallee kana deddeemnaa miti silaan kana deddeemu wayigee. Namoonni maal siniin jedhu? Ammaan tana waan isa kan jaan kan naa rabbi shakamii qabu duraan waa jedhanii macaan kamal waa jaan ammoo isaan. Kennaadhuma rabbiitu jedhu. Tole. Marqaan nyaatame 5 eessatti? Hin qophoofne. Hin qophoofne? Egaa asuma marqaan jira waggaa galle malee. Hospitaala jirtu? Eega. Tole. Egaa amma erga ijoollee godhatanii bubbultanii haala akkamii keessa jirtu amma? Amma haala nagaa keessa jirra. Fayyaa rabbi nu haa godhee kalma nagaa achi nu haa hojjeessu waa'ee amma gammachuu keessaa kana achi baane. Isinis galatoomaa isiniin janna haa warra nu hordofaa jirtan. Ijoolleef maqaan beeraa mogga'eeraa maqaan? Jira eenyuttanii moggaastan? Naayibee ammee. Tole. Mudiree. Hayyee. Hammaaree. Tole. Obsaa. Tole. Nasiira. Baay'ee bareeda. Kanaaf amma dhiirri meeqa dubartiin meeqa? Dhiirri afurii dubartiin takka. Dubartiin takka? Wayi gaabbitanii? Gammanneen gaabbine. Amma namni gaafa bultii godhatee dhala dhabu namni quba namatti qaba nama arrabsa. Wayi kanaa yaaddooftanii namni waan sin jedhe jiraa? Firri keessan firri abbaa warraa keessan faa? Ni jira ilaa wallaa hundaa jira namni waajjiree nama gaddisiisa. Maal faayidattume? Ati maali kanatti kanaa wajjin teessee inni waan si dura ilmaan qabu maaliif hin deemne maaliif asii bakka kana laffaata akkana naan jechuu turan. Isin maal jettu yeroos? Rabbiitu na dhorkate wayi inni na dhorkate hin jaan gaanis gaafsitti. Isinu jaboo amma immoo erga takkaa waaqayyoon dhala baay'ee erga takkaa isin badhaase tarii dhala argachuudhaaf eessa fa'aa dhaqxaniittu wayii yaaddooftaniittu? Rabbumaatu nu hanne malee asiif hin jenne bakka takka illee garuu. Hospitaala faan dhannee? Guyyaa takka deemeen ture. Guyyaa takka qofaa moo waggaa 12 keessatti? Waggaa 12 keessa guyyuma takkaan deeme guyyuma takkitti sana rabbi narraa guute. Maal sinin jedhan? Da'uma naa hannan. Saniina. Tole. Kun egaa yoomi egaa waggaa meeqa dura? Ogguma 12 keessatti. Egaan waggaa 12 fide bakka. Maatii keessan keessa lakkuu godhachuun jiraa? Wanni akkasii baratamaadha? Lama malee deddeebiin hin jiru. Lama moo jiraa? Lama ni jira. Egaa erga takka ijoollee 5 godhattanii dhiira 4 fi dubartii tokko maqaa yommuu gaafattanii si'achi ijoollee godhachuu yaada qabdu? Egaa yoo rabbi naa hanne haa. Yoo rabbi naa hanne silaa abbaan mana kiyyaa barmataa isaa bichaadhaaf galeessan qabu abbaan qabu. Bakka isaanii baay'isuu barbaaddu? Bakka isaanii baay'isuu barbaaddu. Baay'ee bareeda. Mee waan sin gaafachuu barbaade egaa amma ijoollee 5 godhattaniittu tarii guddisuu fa'aa yaaddoftu? Maaliif hin yaaddoo inni yaadda waa isinis kaana bira dhaabbattanii na gargaartanii rabbi wajjin rabbis na gargaaruu jeetiin warra akkana barbaade na barbaade kana hunda du'aayii godhaa fi rabbiin isinirratti eegu narratti eegaan jaan. Malee yaaddoo qabdu? Waan akkanaatiin yaaddoo irraa qabdu. Ijoollee amma akkasiin godhadha jedhanii qophooftaniittu isin dursitanii? Akkana godhanna jennee yaadne rakkumaa toositti malee akkana godhe malee nuti takkuma jennee yaadne. Eessa jiraattu isin? Asuma Harar. Waggaa meeqa jiraattan isin abbaa warraa keessa waliin? Anuma soofii jiraanna burqaa. Waggaa meeqa jechuudha erga bultii godhattanii? Isa wajjin waggaa ja'a isa dura waggaa ja'a nama biraa nama lama heerumee deemee ture. Akkasii abbaa warraa keessan ammaatti kan heerumtan kana dura bultii keessatti waan ijoolleen godhanneef hiiktani moo sababa biraan hiiktan? Sababa ilmootis kan numa jira kaanis kan ilmoon ta'enis numa jira lama waan hin heerumneef jecha. Kanaaf walumaa gala waggaa 12 eegdan jechuudha. Abbaan ijoollee kanaa qonnaan bulaadha. Akka tasaa ta'e maatii isaaniif ilma tokkichadha. Amma erga takkaa ijoollee 5 waan godhataniif gammachuu guddaa keessa jiru.
Gaafa ati warraa deessee duddi ishee jabaatuuf waatti qaluu waan gaarii sooru. Isin haadha warraa keessaniif maal yaaddan jennee gaafanneerra? Akka gaariitti hedduu gammadee hedduu. Maal qopheessaniif haadha warraa keessaniif? Wahuma rabbi nu laaffisee qopheessine egaa. Reefa. Reefa. Silaan danda'ee waan gurguddoo waan akka loonii dhibootaatiif kanaaf ni qalaafiin baana gammachuu na dhagahameef wanta ni wahuma rabbi laaffiseen reefa hoolaa fa'aa qalaaf. Baay'ee bareeda. Akka dhageenyetti gaasiin maatii keessaniifuu nama tokko qofaadha. Amma ijoollee baay'ee godhattan. Amma baay'ee godhannee jirra. Alhamdulillah. Egaa waggoota baay'eef eegaa turtanii tarii amma koomiin nama dhalata dubartiin gaafa dhabduu taatu namni maqaa namatti baasa. Waan kana wayii dhageessanii maal jechaa turtan haadha warraa keessan? Hedduu nu gaddisiisaa turan. Isin tuni nama ilmoo hin qabne akkamitti wajjin wanni taatan hanjaanunis isiidhaas akkamitti nama balma shanii as dura jiru bira teessa yaa'anii hedduu waliin nu walchitan. Hayyee. Rabbi galanni haa gahu waliin beeynee sama obsaan irra dabarree. Obsuma nuti obsine eegaa ilmaan kana akkana rabbi nu badhaate jechuun hin danda'a. Kanaaf amma firri fa'aa isin gargaaru jira akkam ijoollee shan guddisuu yaaddarree? Rabbi galanni haa gahu dura mootummaan nu gargaare malee firrinis nu lallaaru jira. Ijoollee shan hedduu baadiyyaa guddisuun nama rakkisa. Tole. Kan gargaartanii isinillee galanni fayyadamu guddaadha. Kanaaf ammoo akka dubbii keessanirraa dhagayetti gargaarsa barbaaddu. Hedduu nama rakkisa. Akka irratti nuti waan hojjechaa jirru dooktorotuma wanni jedhama. Hoggaatiif baane afaan yaaddee isaanii hedduu yaaddee jira. Tole. Kanaaf ammoo hospitaala gaafa ba'anii manatti deebi'an yaaddoftu. Gaafata yaaddoftu jiru. Tole. Maaliin jiraattu isin hojiin keessan maali? Nuti ana qotee bulaa. Maal qottu? Lafta keenya gammoojjii hin gaafe waan akka hojii malee hin ta'u sanuu mataa garii ni tola mataa garii qullaa galla. Maqaa isintu baase moo yootu moggaase? Isumaa dura moggaase. Eenyu? Wal mari'anneeti kun moggaatee waan hedduu na dhibuufi isiin akkasitti himuu dandeessi jechuudha. Haadha warraa moggaase ijoollee maqaa? Enaaf isiin wal mari'anneeti eenyu warra wayyaa'ettee isiin akkasitti dhiibsee moggaaste. Tole. Bakka kanarratti walii galle isiin beeka hedduu qajeelootti tartiibaan immoo. Ammas maqaa ijoollee moggaafattanii yaadattanii? Aladduun hin dogoggora walitti akkasiisanitti walitti dhaabee himuun beeku. Homaa miti. Maqaa namammaa kana hedduun beeku beektee isiin beeka. Tole. Hayyee. Eessatti wal bartan garuu haadha warraa keessa waliin? Gaafa dura wal bara jalqaba. Anumaa ganda isaanii dhaqee. Tole. Akka nama hojiin dhaqetti wal barreechitti. Hayyee. Guyyuma sana akkasitti bilbila walirraa fudhannee yeroo akkasii hojii jirru gaa'ila horannee jechuudha. Erga takkaa ijoollee shan godhachuun baay'uma baramne. Akka saayinsiin jedhutti dubartoota miiliyoona baay'ee keessaati kan dubartii tokko irratti mudatu. Ogeessi fayyaa wallaansaa baqaqsanii hodhuutiin dubartiin kun akka deessu kan taasisanis kanuma ragaa ba'u. Akka isaan jedhanitti garuu deessisuutu ulfaataa miti. Wanti isaaniif rakkoo ta'e waan biraati. Lakkuu deessisuun 2-3 nu qunnamee beekaa. Hayyee. Kashanii kana yeroo jalqabaatiif akkuma hospitaala kanaatti illee even daataa tokko yoo ilaalle illee akkuma biyyaatti illee isa jalqaban na fakkaata ijoolleen 5 lubbuun jiraattee dhalachuun akka biyyaatti illee daataa wayii ilaalaan ture achi booda daataan illee hin jiru ka jalqaban na fakkaata akka baha biyyattiitti illee akkuma biyyaatti illee. Kana dura baay'ee na qunnameen beeku jettanii rakkisaa ture ijoollee 5 deessisuun kun. Amma deessisuu caalaa kan nama rakkisu yeroo ulfa isheen garaa qabdu sanitti hordoffii godhuudha. Hordoffii kanaaf naannoo torbee 24 asitti argamtee turte. Hayyee. Sanirraa hanga ishiin deessutti torbeedhaan deebitee akka hordoffii gootu godhaa turre. Yeroo 4 dhalchiifnee booda dhume jennee yaadne achi 5ffaa agarree sarpiraayis taanee achumaan 5ffaanis dhalatee ijoolleen 5 yeroo sanitti kiraay gootee iyyite waan bareedaadha. Achi haadhaaf waan barbaachisu goonee fi achi tajaajila godhamuuf qabu goonee haati ammallee nagaa qabdii hin deddeemti. Nama bakkeessaan godhameef hin fakkaattu magaalaa fa'aa oltee galti.
ijoolleen ammoo xiqqoo kiiloon isaaniitii fi kunillee xixiqqishoo waan ta'eef karaa tajaajila niikuu jedhanii neonatal ICU care jedhamee jira. Tole. Ijoollee afur bakka hin gahin dhalatte kanaaf ichitti tajaajila sanii dabarsinee ichitti hordoffii barbaachisaa ta'e godhamaafii jira jechuudha.